الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرو دبر غرتني أصلي بؤورة وممين سما خلوقا إرّا غريساني دبني تره أمامو إن شاء الله أكاتا وممين سا غريما خلوقا دبنا كانوا تئرت تيفني ولف إمنو أرّا إن شاء الله uumamiinsa namaati jechuudha. Namni kun akkaataa meeqaan uumame Rabbiin jalla wa'alaa akkaataa meeqaan ilma namaa kana uume kan jedhu waliin laalla. Rabbiin kunii abbaa keenya jalqabaa Aadam godhe, haadha keenya jalqabaa Hawwaa godhe. Rabbiin keenya dhiiraaf dhalaadhumarraa nu uume. Innaa khalaqnaakum min dhakari wa unthaa akkuma nuun jedhu an dhiiraaf dhalaarraan sin uume jedha. Egaan akkaataa meeqaan immoo Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nama kana uume kan jedhu waliin laaluu dandeenya inshaallah. Rabbiin akkaataa afuriin ilma namaa kana argamsiise. Akkaataa afur gaafa jennu bilaa dhakariin walaa unthaa. Bilaa unthaa min dhakar. Bilaa abin min unthaa. من ذكر وأنثى أكاتا كان ربين أرقمسي سنما كان إيرا مالي تلا مالي كان ربين أرقمسي إين آدمي أبان كي جلقبا إيرا مالي تلا مالي أرقامي مالي را بيرا أرقامي أكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم الناس من آدم والآدم من تراب نمني كن أصلين سا كان إني إرادو في آدمي مبيو رادو في جران أيه من ذكر بلا أنثى يرى ألا رامل جتون مو هوا هاتكين جلكبانسون هادن قبض قرود يرى ربين آدم راجنا جسا بتاكن را أمه وصون رفو إرى خلقه آدم الربط بوسه ربين آدمين خلقه ربست خلقه رفسه آدم كن غافر رباكو وفما بلا تركه warrakeetii wajin jiraadhu irraallee oradhu ittiin jedhe Rabbiin jalla wa'ala. Dhalaa malee dhiirarraa argamte jechuudha Hawwaan. Ayyee min unthaa bilaa dhakar dhalaarraa kan Rabbiin dhiira malee argamsiise eenyu? Yesus Kiristoos Ciisaa ilma Maryam sun haadha qabaa abbaa hin qabu. Haati isaa eenyu? Maryami. Abbaa immoo hin qabu. Sadaffaan kana arfaffaan min unthaa wa dhakar dhalaarraa dhiirarraa kan Rabbiin argamsiise eenyudha? Eenyu jennaan nuyi namni Aadam hin ta'in Hawwaa hin ta'in Ciisaa ilma Maryamiin hin ta'in jiru kun hunduu dhiiraaf dhalaamarraa argame. Nabiyyoonni hunduu Ciisaa malee Aadamiin malee dhiiraaf dhalaadhumarraa argaman jechuudha. Kun maalirratti qajeelcha? Akkaataa afurii Rabbiin nama kana argamsiisuun kun maalirratti qajeelcha? Dandeettii Rabbii mul'isa. Rabbii waa hundarratti danda'a akkaataa adda addaatiin nama uumuu kanarratti qajeelcha jechuudha. Kanaafuu namni akkaataa afuriin uumame jechuudha. Kun immoo mallattoo tokkichummaa Rabbii dandeettii Rabbii irratti nama qajeelchuudha. Ilma namaa kana Rabbiin fedhiidhaa wajjin aqlii itti uumee fedhiis itti uume. Aqliin itti waa hubatu itti yaadu itti uume akkuma kana fedhiin itti waa fedhu fedhinnaan isaaf kenne waanume kanarra dhiiraaf dhalaadhaan uume jechuudha nama akka inni wal horuun uume jechuudha. Maleekota immoo dhiira moo dhalaadha jarri kunis gaaffii namatti ta'uu danda'a. Dhiira moo dhalaadha maleekonni akkuma kana shayxaanni dhiira moo dhalaadha kan jedhu immoo inshaallah waan kun illee gaaffii namatti ta'uun isaa hin oolu yeroo biraa waliin haasofnaa waliif ibsinaa. Wabillahi tawfiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.